Reeda baay'ee waan irratti gammannee barachaa turre. Koronaan ufnaan addaan nu kuchisiise. Barachaatti jirra, barnoonnis jalqabeera, barachaatti jirra. Barattoonni kunneen sababa vaayirasii koronaa mudatee tureen ji'oota 8 fi barnoota kanneen adda kutan keessa bara darbee qormaata kutaa 8ffaa qoramu ture. Garuu sababa vaayirasichaatiin biyya keenyattis ta'e addunyaa irratti mudatee fi barnoonni addaan citee ture. Amma garuu ulaagaa ministeerri barnootaa fi ministeerri fayyaa kaa'een barattoonni kutaa 8ffaa fi 12ffaa qormaata naannoo fi biyyaalessaa fudhachuudhaaf barnoota irra deebiin of qopheessaa jiru. Kanneen keessaa immoo barattoonni godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sadan Sooddoo isaan tokko. Aanichatti barattoota 30,000 oltu manneen barnootaa 41 keessatti barataa ture. Abbootiin qabeenyaa dhalattoota aanichaa ta'anii ammoo meeshaalee barnootaa fi ittisa vaayirasii koronaaf oolu manneen barnootaa aanichaa keessaa mana barnoota Godaduulaa yaabbataa fi sochee fi tibbana tumsa taasisanii jiru. Deeggarsichis karaa bakka bu'oota abbootii qabeenyaatiin manneen barnootaa kan ga'e. Obbo Mabraatuu Uumee Kallachaa dhala keessan kan ta'e barattoota keenya kan boru abbaa biyyaa taate, abbaa qabeenyaa taate, abbaa aangoo taate biyya kana bulchite, abbaa qabeenyaa taate biyya kanaaf yaaduu dandeessu, dhaloota biyya kana dhaalu, dhaloota biyya kana guddisuu danda'u. Hundumaayyuu kana dhibeen kun akka isaan hin tuqne maaksii 2428 lakkoofsan saanitaayizarii 174 leetiriidhaan ammas immoo bootilii yookaan xarmuusiiwwan 1,210 kana hundaayyuu baasuudhaan isin wajjinan jira. Naa jabaadhaa, dhibeen isin hin tuqinii, dhibee kanas waaqas kadhadhaatii dhibeen nu biraa baddu, ijoollee keessan nu barsiisaa. Finfinnee harafnu malee qalbiin keenya as jira. Kana hundi keessanuu hin beektu, warri misooma keessa jirtan hin beektu. Ammas taanaan biyya keenya harka tokko taaneet hin guddifna. Akka barattaniif nuyi amma xaarree namuu oduu nun gaafatin kana baannee aan dhufne akka barattaniif dhibee qabdanii maatii keessanitti akka hin galleef. Obboleessi keenya daandii kan mootummaan hojjete mana barumsaa kana bolokkeettiidhaan hojjedha. Mootummaarraa waa tokko oduun barbaadin jedhee qaalii isinii gareera. Deeggarsicha kan taasisan abbootii qabeenyaa dhalattoota aanichaa magaalaa Finfinnee jiraatan keessaa obbo Mabraatuu Uumee fi maatii isaaniiti. Maatiin barattootaas abbootii qabeenyaa ijoollee isaanii deeggaran galateeffatanii kanneen hafanis nu yaadadhaa jedhani. Manni barumsa kana bara 1972 hundeeffame. Nuuf yaaddaniitu waan nu keessaa baataniif handhuurri keessan asitti waan uumameef nu yaaddanii uftanii waan gaarii isinii haa yaadu jenna. Manni barumsaa keenya kanattan barate yaabbata irratti barate xaqlaallan kun nagaadhaa kun baala silxaanii waa agala naga'u misgaanaa isaa duratti kun culullee bu'eetti kun ilaalaa kun leemman bu'eetti tamaarayyu amma misgaanaa isaa waan hunda agarreera. Barattoonni fi barsiisonni manneen barnootaa deeggarsi taasifameefis qormaata naannoofis ta'e biyyaalessaa fi of eeggannoo vaayirasii koronaaf taasifamu osoo hin daganne of qopheessaa akka jiran nutti himani. Ergasii immoo barachaa jirra. Ammaaf qo'achaa jirra. Ergaa fulbaana guyyaa 16 irraa kaafne itti fufaa jirra. Barachaatti jirra, barsiisonni saala gaariin nu barsiisaa jiru. Toota keenya mana barumsa keenya nu deeggaruu isaaniitiif ammas irra deebi'ee galatoomaa jechuun hin barbaadu. Barumsaa kun yoo baname maaltu ta'a kan jedhu gaaffii keenya ture, yaaddoo keenyas ture. Ani akka mana barumsaa Godaduulaatti barsiisota mana barumsaa Godaduulaa bakka bu'ee barattoota kana bakka bu'ee gammachuu guddaa natti dhagahame, tola ooltota fedhii isaaniif kaka'umsa mataa isaaniitiin gocha kana nuu laataniin baay'ee galateeffachuun barbaada. Itti gaafatamaan waajjira barnoota aanaa Sadan Sooddoo obbo Salamoon Maammoo fi itti aanan bulchaanichaa obbo Tashaalaa Miidhagsaasiin abbootiin qabeenyaa deeggarsa meeshaalee barnootaa fi ittisa vaayirasii koronaa taasisan galateeffatanii dhalattoonni hafanis tumsa akka taasisan imaanaa jedhani. Hojii tiitooriyaalii deeggarsa kennu ijoolleedhaaf kennaa jiru, hojjetaa jiru. Ammallee hojiin sun itti fufeetii jira. Kanaaf haala gaarii ta'een barattoonni kutaa 8s 12s qophii qormaata biyyoolessaa fi naannootiif taasisaa jiru jechuudha. Dhaamsi keenya egaa abbootiin qabeenyaa naannoo kana manneen barnootaa keenya irra darbanii kan biraatiifis ta'uu warri danda'an jiru. Har'a kan deeggaraman manneen barnootaa 3, manneen barnootaan deeggaramne 38 qabna jechuudha. Haa ta'uutii abbootii qabeenyaa manneen barnootaa kanaaf ta'uu danda'an hin qabna. Ammallee dhaamsi nuti qabnu barattoonni 28 akka aanaa keenyatti deeggarsan argan. Kanaaf abbootiin qabeenyaa dhalattoota naannoo kanaas kan biroollee barattoota kanaaf harka isaanii akka diriirsan